keessa jiru xalayaa gubbatti kuulu maqaa kuulleen jeeni. Kuullee qultanii dardara dubraan faaya baaftanii kuullee kuulanii dardara dubraan faaya baasanii. Kuulleen falmii filannoowwan qubee afaan Oromoo tibbanaaf ka'umsi maali? Tibba kana miidiyaalee hawaasaa irratti dhimmi ijoo ta'ee falmisaa kan jiru qubee afaan Oromoo amma jiruu fi filannoowwan haaraa jedhamu kan dhiyaachaa jiranidha. Guyyootan dura qubee afaan Oromoo amma jiru filannoo biraa kuullee jedhamu kalaqame kan biraa jahan bakka buusuuf qorachuun akka danda'amu yaadni dhiyaatee ogeeyyii kaanis hubachiisa jira. Kuulleen kalaqa qubeelee haaraa kan qubee latiinsa hanga amma afaan Oromootti itti fayyadamaa jiru bakka bu'uu kan danda'a jedhame ogeessi ammaan tana biyya Ameerikaa jiraataa ture waggaa 13 dura kalaqe jedha. Waggoota hanga kana xiyyeeffannoo osoo hin argatin amma sababni ijoo dubbii ta'eef ammoo waraqaa qorannoo tibba kana yuunivarsiitii Wallaggaaf dhiyaateedha. Waraqaa qorannoo kana kan dhiyeessan obbo Tumsaa Profeesarii fi yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa kan ta'an Fedhasaa Taaddasaatiini. Ogeessi kun rakkoolee afaan Oromoo qubeessuu wajjin wal qabatan ka'an furuuf kalaqoonni qubee adda addaa 7 ta'an ammoo dura kalaqamanii jiraachuu dubbatani. Mata duree qorannoo kootiin xiinxallaa uumama qubee afaan Oromoo ijibbaata hayyootaa fi firii dhamasaatiin jedha kan jedhan barsiisaa Fedhasaa rakkoolee qubee afaan Oromoo keessatti mul'atan irraa ka'uun filannoowwan jiran xiinxalluu dubbata. Mallattooleen afaan Oromoo keessa jiran qubee latiinsaa sagalee afaan Oromoo uumuun badhaafamuu danqaalee uume qabaachuu kan eeran barsiisaa Fedhasaa barnoota sakattaa ogbarruu Oromoo keessatti namoonni qubee uuman biroonis akka jiran argaan ture jedhu. Waggoota muraasa darban namoonni kaka'umsa dhuunfaa qubee haaraa kalaqan kallattiinis ta'ee karaa miidiyaa hawaasaa kalaqaa isaanii itti barsiisan arguu isaanii ka'umsa waraqaa qorannoo amma yuunivarsiitii Wallaggaatti dhiyeessan ta'uu barsiisaa Fedhasaa BBC'tti himaniiru. Kan Sheek Bakar Sappaaloo dabalatee qorannoo qubee namoota 7 of keessatti hammate hojjadheen reefuu bara kana goolabe. Achis maaliif hayyootaaf hin dhiyeessu jedheen kaayyoo koo hin ta'aa fi hin ta'uu irratti hayyoonni mari'atanii adda haa baasanii kan jedhudha. Waraqaa qorannoo kana jalqabee ogeeyyii muummee afaan Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaaf dhiyeessuuf gaaffii dhiyeesseen fudhatama argate. Inumaayyuu sadarkaa kolleejjiitti ogeeyyiin jiranii dhiyaatus qubee balleessuuf ka'e jedhamee akka badiitti fudhatamu barsiisaa Fedhasaa ni dubbatu. Inuma miidiyaa hawaasaatti bahee dubbii ijoo ta'uu fi xiqqaa guddoo kaasuu hubachuus ibsanii. Kaayyoon qubee jijjiiruu osoo hin taane qubee afaan Oromoo wal qabate kalaqoota haaraa jiran qaawwa isaanii cufuu kaayyeeffatanii ijoo ogummaa akkaataa ilaalama irratti ogeeyyonni hubannoo akka qabaatan yaadasaa akka irratti dhiyeessan ta'uu himani. Kalaqoota qubee afaan Oromoo amma jiruuf akka filannootti dhiyaate keessaa tokko kan ta'e kuullee jedhama. Miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan kan irratti haasamaa jirus isaadha. Kalanni kun kan Maaster Hasan Abdulqaadir Ayimootiin namni kun yeroo ammaa biyya Ameerikaa jiraata. Pirezidaantii Teekwaadoo Afrikaa ta'uunis tajaajilaa jira. Dhimma kalaqa qubee isaa kun dubbii ijoo ta'uun wal qabatee yaada miidiyaa hawaasaa isaa gubbaa qoodeen kuullee afaan Oromoo amata yookiin waggaa 19 har'aan yaada kan lafa kaa'e jedhanii waggaa 16 duras yuunivarsiitii Dirree Dawaa fi Haramaatti qorannoo isaa kana dhiyeessee akka ture ibse. Ka'umsi kalaqa isaa qubee afaan Oromoo amma jiru katabuu irratti yookiin barreessuu irratti hanqinoota jiran ta'uu fakkeenyota akka qubee dachaa fi hudhaa irratti jiran kaasuun ibseera. Dabalataan ammoo afaan Oromoo amma jiru jecha tokko qubee baay'ee fayyadamuun katabuunis rakkoo mataa isaa qabaachuu kaase. Rakkinoota kanarraa kan ka'e hangarraatti ittiin barreessuuf rakkachaa sooshaal miidiyaa irratti barreessuuf sadarkaa qaanfachuu irra gahaa jirra. Walqeeqaa jirras jedha. Yaadni maaliif waan keenya hin kalannu jedhu achirraa dhufe jedha. Maaster Hasan kalaqa isaa kuullee afaan Oromoo jedhuun boca odaatiin qubee 35 bocee ibse. Moggaasa kuullee jedhu kan kenneef
kuulaa kan jedhu irraa akka ta'es ibsudha. Amma kalaqni isaa kun ogeeyyii qorannoo afaaniin ilaalame ni ta'aaf hin ta'uu isaanii murtaa'a jedha. Dhimmi filannoo qubee afaan Oromoo amma jiru ta'uu danda'a jedhamee dhiyaateen wal qabatee yaadni faallaa wal irra jireessa mormii ta'e miidiyaalee hawaasaa gubbatti naanna'aa jira. Namoota yaada qo'annoo kanaa fi yaada filannoo biraa qubee ta'uu danda'a jedhamee busheessuun barreessan keessaa kan jalqaba ogeessa IT afaan Oromoo dijitaalessuu keessatti gahee bahaa jiru obbo Abdiisaa Baancaa Jaarraati. Yaadni isaa Oromoof duuba deebisuuf karoora bahee ta'uu waan hubatan natti hin fakkaatu. Guddinni afaanichaa sakaaluu keessatti gahee isaanii bahachuuf karoorfachuu hubatamuu qaba kan jedhudha. Namoonni hedduun yaada obbo Abdiisaa wajjin wal fakkaatuuf kalaqoonni biroon filannoof akka dhiyaatan as bahuun sirrii akka hin taane mormii isaanii ni kaasu. Gama kaaniin ammoo katabuu keessatti yookiin barreessuu keessatti qubeen afaan Oromoo amma jiru hanqinoota qaburraa kan ka'e akka fooyya'uu fi filannoolee biroo jiranis qoratan irratti mari'achuun cubbuu hin qabu yaadota jedhan dhiyaachaa jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kennaa har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Sagantaa biraatis akkasuma sagantaan kunis garamitti deemame waan jedhu qabanne yeroo biraa jala buunee isiniif dhiyeessina. Isin ammoo to'an gasiif yuutuubicha keenyaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu nu cinaa dhaabbadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Bara hajii meeqatu harkaatti kaffalu bara waan meeqatti ta'e baajeta maallaqaa bira darbee lubbuututti kaffalame qubee amma jiru kanatti. Siidaawwan yookaan yaadannoowwan nuni Bakirii Saaphaloo fa'iif Maamar Rashiidii fa'iif Hayilee Fidaa fa'iif qabnu gaafa jigsu sababa nama sanatti dubbanneef gara amantii dhaquu hin qabu. Sheek Bakirii Saaphaloo gaafa afaan Oromoodhaaf qabsaa'u afaan amantii jedhee miti afaan Oromoo jedheetu qabsaa'e. Nuti haa qabaannu yaada jedhudha ka'umsi qorannoo isaanii tokko. Haa ta'u okee haa qabaannu. Garuu bara 2024tti qubee mataa isaa Oromoon qabaate jechuun qaani. Qabxiiwwan sadan ka'umsa qorannoo isaanii ta'e kuni guutuu miti. Qubeen haaraa hayyuun yookaan dhaabbanni qorannoo tokko hin mirkaneessin namoota dhuunfaan uumamee gaafa gadi ba'u gaaffii natti ta'a. Afaanichaaf bu'aan inni buusu maali gaafa jettu balaan inni fidu malee bu'aan inni fidu hin jiru. Ogeessa afaanii tokkotti afaanni kamiyyuu guyyaarraa gara guyyaatti qoratamaa deemuu qaba jedhee nama. Maaliif qorattan namni ittiin jechuu danda'u qorachuu danda'u. Garuu gadi baasuu isaanii kitaabatti maxxansanii barattoota barsiisuu jalqabuun isaanii kun dogoggora seenaan isaan gaafatu seerris isaan gaafachuu qabu. Arkaayiviin tokko sirna barreeffamaatti hin jirreen dudduuba deebi'uu jechuun tariiyyuu ergama natti fakkaata. Gaaffii uummatichaa dudduubatti deebisuuf waan godhamu natti fakkaata.